as buuteen Abiyyi ammallee gaaffii uumaa jira. Mootummaan Ameerikaa akeekkachiisee warra mootummaa ce'umsaa dhaabna jedhan irratti tarkaanfii fudhanna jedhe mootummaanii. Miidiyaanii waa'ee waraanaa akka hin gabaasne dhorkamanii ajajaan poolisii Dabra Birhaan hidhamee itti oolmaa addunyaatiin immoo Guuterees araara jedhee jira. Yuunaayitid Arab Emireet meeshaa waraanaa hedduu Abiyyiif kennitee jirti. Hooggantuun dhimma Afrikaa Kanaadaa Dammaqa wajjin mari'attee kana deemnaa amma hanga dhumaa sagantaa keenyatti nu wajjiniin turaa isiniin jennaa. Amma egaa gara oduu keenyatti deemnaa. Oduun keenya jalqabaa oolmaa Tigraayii. Oolmaa Tigraayinii waraanni kaabaa itti fufee jira. Waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kun egaa iddoo baay'eetti babal'atee jira. Iddoo baay'ees gahaa jira. Bakka baay'ees shawaa kaabaa keessa iddoo baay'eetti babal'atee jira. Gara Goojjamii fi Gondarittis egaa hamma tokko babal'isuuf yaalamee karaan sun hin taane gara Affaarittis babal'isuu fi karaa sana karaa Affaar cufuudhaa fi tattaaffiin godhame warra Tigraayiif hin taane haa ta'u malee amma akka jechaa jiranitti warri Tigraay gama lamaaniin iyyuu waan garaagaraatu ba'aa jira. Gama mootummaatiin kan ba'aa jiru weerara gaggeessaa jirra. Ofirraa ittisaa jirra. Keessattuyyuu shawaa kaabaa kan seene kutameetii rukutamaa jira. Kanaaf shawaa kaabaa seenee jira. Shawaa kaabaa kan jiru kana itti marsinee yeroo gabaabaa keessatti kunnee barbadeessinee achi keessaa baasna jedhanii jiru. Gama biraatiin gara Gaashanaatiin akkasumas Laallibalaa gadhiisisuudhaa fi baay'ee tattaafachaa jirra. Waan baay'ee hojjechaa jirra. Kanaaf achiinis wanta gaarii argannee milkii argannee jirra. Milkii waan argannee fi milkiin keenya tolee amma karaa sadiinis injifannoo argannee jirra jedha mootummaan. Gara Affaarirraanis injifannoo argannee jirra. Keessattuyyuu karaa Affaar sanii warri odeessu yookiin warri dubbii guddisuu hanga baatee qabanne jechuu hangaan yoo ta'u dhugaa jiruun warri kun warri Affaar akka Dooche Weeletti himanitti gara kiiloomeetira 30 baateerraa fagaannee Asaagiitaa iddoo jedhamtu duraan kan harkaa fudhatanii ture deebisnee qabannee jirra jedhu. Gama biraatiin warri Tigraay immoo kaleessa ibsa baasanii ibsa komaandiin seentaraal komaandii kan jedhamu kan ibseenii gara Laallibalaatii fi gara Gaashanaatiin hin kunna jedhanii warri dhufanii warri Amaaraa hedduun gara 30,000 kan ta'u keessattuyyuu birgeedii Minilikii akka jirutti barbadaa'ee jira jedhu. Kanaanii barbadeessinee ofirraa deebisnee jirra. Kanaan nama 2,000 olii ajjeesnee 2,000 ol madeessinee jirra kan jedhu kan baasanii. Egaa namni boojii jedhanii nama 60 qofaadha. Sanaan ala meeshaa waraanaa hedduu qabannee jirra jedhanii jiru. Kanaan waan eegan otoo hin ta'in dhumaatii fi injifachuu miti. Ofiifiyyuu waan sana rukuttaa keenya kana dandamachuu hin dandeenye. Kanaan waan cimaa argannee jirra jedhu. Gama shawaa kaabatiinis babal'annee jirra. Gara shawaa kaabatiinis babal'annee amma Dabrasiinaa magaalattiin qabannee garuu Dabrasiinaa geenyee jirra. Dabrasiinaa amma balbala ishee jirra. Balbaluma ishee ala ishee jirra jedhanii jiru. Gama biraatiin loltuun keenya cehee gara Dabra Biraanitti cehee jira. Gara Dabra Biraanis Dabra Biraan irratti waraana naannoo Dabra Biraan sana humni Oromoo Hollaa fi humni Tigraay TDF
walumatti egaa tolaa jedhama. Tolaa jenneeniirra Tigraay fi ollaan walitti yoo tolaa ta'e tolaanii waan gaariitti deemaa jira. Kanaafi Dabra Birhaan naannoo Dabra Birhaan geenyee jirraa jedhu dubbii kana kan dhugoomsu duraan dursee kan gara dhiyaa kanaa miidiyaan naannoo Amaaraa faannoon maaliin keessattuyyuu faannoo faarsuudhaanii faannoonii gaara karaa gisheen kanaa garaa gaashanaa kanaa akka bofa saafatti irra utaalaa maal jechaa gaaraa gaaratti juuntaa dibaaqii dha'ee jira asiin bahee achiin bu'ee gadi bu'ee ol bahee jedhee jira. Kanaa har'aa ibsa baasan kun ibsa miidiyaan hundi otoo nuti hin kenniin waan kana baasuun sirrii miti jedhamu kuni miidiyaan akkasii kun miidiyaan kaanis haa ta'u miidiyaan Amaaraa dura baasee miidiyaa Amaaraa wabii godhachuudhanii erga baasaniin booda odeeffannoo argatanii nu rukutanii kan jedhurraayi kuni rukutuu yookiin injifatuu otoo hin ta'in mallattoo injifatamuuti. Lammaffaa wanti Bahar Daaritti yookiin soorifama Dabra Birhaanitti ta'es waanuma naannoo Dabra Birhaan sana rakkoon jiruudha akka dubbatan akka ibsa kennanitti Dabra Birhaanitti komaandi poostii jedhame komaandi poostii jalatti namni tokkoyyuu jiraata Dabra Birhaan kan hin taane kan waraqaa eenyummaa hin qabne guyyaayyuu socho'uu hin danda'u jedhaniiru. Miti galgala halkanii guyyaayyuu socho'uu hin danda'u. Namni Finfinneedhaa Dabra Birhaan dhaqee socho'uu hin danda'u jechuudha. Namni daseedhaa yookiin iddoo biraatiif baqatee dhaqes socho'uu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun Dabra Birhaan already rakkoo keessa galtee baay'ee sodaachisee jira dhuguma jechuudha. Akka ifatti baasaniyyuu namoonni galanii sargoo gabbii isaan jedhanii jechuudha. Isaanii kan keessa dhokatanii galan jiru. Kan dhokatanii galan kana waan galaniifi kanaafi kana seera kana baasne jechuudha. Kanaafi waa'een Dabra Birhaanis mamaa ta'ee jira. Waa'een Dabra Birhaanis gaafii keessa galee jira. Kanaafi waraanni kaabaa kun ammallee akka warri biltsiginnaa jedhu otoo hin ta'ini gara akka warri biltsiginnaa akka jedhu otoo hin ta'ini warri Tigraay waan jedhu kanatti waan luucca'e fakkaata garasitti dhugaan garas fakkaatti. Kanaaf warri Tigraay injifannoo argachuu danda'u. Haa ta'u malee ammatti loltoonni haaran dabalamaa waan jiranii fi loltoonni haaran ammas deebi'anii leenji'anii fi dirreetti bobba'an waan jiranii fi isarraa kan ka'e yeroo gabaabaadhaaf waan qonnoo yeroo gabaabaadhaa fi naannuma Dabra Birhaanii fi naannoo sana socho'uu danda'a. Akka barbaadan sanitti fiiguu dhiisuu danda'u. Haa ta'u malee dhumarra injifannoon garasumatti waan oolu fakkaata. Kanaafi meegaa kana ilaallee isinitti himnaa wanta ta'uudhaa deemu. Kan isatti aanee oduun nuti qabnu ambaasaaddarri Ingilizii Dabratsiyoon wajjin mari'ateera. Egaa kuni isa haaraadha. Duraan dursee kuni waan lama dabarsee jira. Ambaasaaddarri kuni akkamitti ambaasaaddara biyya tokko ta'ee Dabratsiyoon bira deemee akkamitti akka dubbisee agaammaa ifaa miti. Ambaasaaddarri tokko eeyyama malee garasitti deemee isaan dubbisuu hin danda'u keessattuu haala amma jiru kanaani. Lammaffaa wanti saaxile Dabratsiyoon du'e jedhanii tibba kanaa awwaala isaaniiti awwaala isaarra affeeramnaa awwaala isaa dhaqnaa jedhanii baay'eeffaa qoosaa turanii amma garuu dubbiin kun soba ta'uu kan argisiisedha. Kanaafi Dabratsiyoon jira garuu Dabratsiyoon jiraachuu Dabratsiyoon caala gaafii kan ta'u ambaasaaddarri kun maaliidhaaf deeme kan jedhu gaafiin ka'aa jira. Mootummaan Itoophiyaa hin beekamoo hin beekuun gaafii ta'eera.
mootummaan Itoophiyaas waan jedhen qabu kanarratti maaf deemtee yookiin immoo baga deemtee wanti jedhame hin jiru. Garuu dubbichi araarumaaf fakkaataa araaraa fi waan araaraa fi mari'achuudhaan waan deeman fakkaataa. Haa ta'u malee duuba dubbichi araara qofas hin fakkaatu. Haala Finfinnee ittiin galanii fi haala mootummaa ce'umsaa achiin booda ijaaranis ta'uu ni danda'a. Kaleessa keessattuyyuu dippiloomaatotaa fi ibsi kennamee akkasumas haalli biyyattii keessatti mul'achaa jiruu fi fakkaachaa jiru ammaan achi dubbiin kun araara waan xumuramu hin fakkaatu. Kanaaf dhumuma Abiyyii fi dhumuma sirna bilchiginnaa kanaan kufaatii sirna bilchiginnaa kanaan kan xumuramu fakkaata. Kanatu jira kanaanii kanarraa gara oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Gara oolmaa Oromiyaatti gaafa deemnu waraanni Oromiyaa Naqamteetti dhiyaatee jira. Waraanni Oromiyaa egaa jidduu kana baay'ee babal'achaa jira. Jidduu kana baay'ee babal'achuudhaanii naannoo Naqamtee ga'ee jira. Naannoo Naqamteerraa kiiloomeetira muraasa irratti argama jedhamaa jira. Gama biraatiin waraanni Oromiyaa iddoo garaagaraattis akkasuma babal'achaa jira. Aanaalee hedduu to'achaa jira. Kana dura akkuma dubbanneeyyuu Wallagga dhihaa almost hunduma qabatee jira. Amma magaalota gurguddoo qabachuudhaaf socho'aa jira. Ammaan achi magaalonni gurguddaan qabamuu qabu ammaan achi. Maaliif yeroon kun yeroo baay'ee itti dhamaanidha. Yeroo baay'ee itti hojjetanidha. Kanaaf hunda caala immoo Naqamtee illee qabachuun gaariidha. Garuu Naqamtee caalaa ijji Oromoo Finfinnee irratti qaba amma yeroo kanatti. Yeroo kanatti Finfinneen ala wanti nu baasu hin jiru. Finfinneen ala Finfinnee irratti xiyyeeffachuun ala kan wanti nu baasu hin jiru. Dhugaadha Finfinneetti dhiyaachuun rakkisaadha. Finfinneetti dhiyaachuun haala amma jiru kanaanii diroonii qaba warri diroonii kanaan bobbaasanii ijoollee keenya rukutuu ni danda'u. Sochii isaanii tiraak gochuu danda'u. Garuu diroonii baay'inaan haga ammaa kan qaban amma chaayinaan kan kenniteef kanaan alaa halkan kan laaluu dandeessuu miti. Halkanis miidhaa kan geessisuu dandeessuu miti. Kanaafi halkan gara magaalota Finfinnee jiran yookiin naannoo Finfinnee jiranitti socho'uun ni danda'ama. Lammaffaa naannoo Finfinnee kanatti ijaarsi guddaan jiraachuu qabaa. Ijaarsi guddaan mul'achuu qabaa. Ijaarsi hin jiru taanaan ammallee kufaatiin nutti deebi'a. Kanaafi waan kana sirriitti jala muranii dubbachuun barbaachisaadha. Irratti hojjechuunis barbaachisaadha. Ijaarsa gahaa akkasumas achi keessatti humna ofii gabbifachuu humna ofii. Ammaan achi gara kaabatiin Dabra Biraan qabamteennaan achiin booda hundumtuuyyuu fiigichaan gala. Tarii guyyaa tokkoonis galuu danda'u. Garuu achi keessatti amma tooftaa guddaatu nu barbaachisaa. Duraan dursee yoo Finfinneen galiin yooma Dabra Biraan cabdee jettee otoo Finfinneen galiin warra Finfinnee keessatti amma kaleessa namtichi nama 27,000 kan jedhe soba jedhanii warri beekan itti dhiyeenyaan beekanii nama 147 leenji'ee jedhanii nama 147 dargaggoota naannoodhaanii leenjisanii ulee itti kennanii naannoo keessan eegaa jedhanii warri hidhachiisanis jiru. Kun iddoo garaagaraatiis warra dhufan ta'uu danda'a. Kun rakkoo nageenyaa guddaa uuma. Kanaaf istiraateejiin tooftaan warra akkasitti ijaarame kana diimoobilaayiz godhan ijaarsa kana diiganii Finfinnee waraana malee qabatan rakkoo tokko malee qabatan ammumarraa itti yaadamuu qaba. Kanaaf dhimmi kun waan oolee buluu miti. Warri waraana irra jirtan kana hojjechuun isinirra jira. Gama biraatiin rakkoon Oromoo ammallee mul'achaa jiruu fi Oromoo qofaa miti warri kunis akkasuma hanqina guddaatu mul'achaa jira.
road maappii kana gabbisuu fi road maappii kana irratti mari'achuun hin jiru. Road maappii kana irratti road maappii kan dura kennee waldaa koongireesii Oromooti. Oromoo Waldaa Koongirees isatu kennee erga kennee booda yeroo sanitti hundumtuu irratti mari'ateera. Isuma kenname sana immoo deebisanii kaleessallee miti kaleessaa ba'u malee torban darbe keessa mariin gaggeeffamee marii sanarratti iftoomee jira. Kan amma jedhamee keessattuu amma kan jedhamee provisional government, transitional government achiin booda mootummaa uummataa jechuudha. Kanaaf mootummaa yeroo, mootummaa ce'umsaa, mootummaa sana booda mootummaa uummataa jechuudha. Kanarratti eenyutu maal godha? Akkam goona kanarratti? Eenyutu Oromoo bakka bu'a? Ammumarraa jalqabee mariin godhamuu qaba. Asin iddoo kanatti saalfiinis jiraachuu qabu, sodaanis jiraachuu qabu. Namni yaada bilisa ta'e kennachuu qaba. Namni yaada kenneedhaaf yaada tokko akkas jedhee tokko akkana jedhee balaaleffatamuu hin jiru, balaaleffatamuu hin qabu. Kanaafi waan kanarratti sochii waan guddaan waan godhamuu qaba. Kanarratti warri keessattuyyuu bosona jirtan kanaanii hayyoota ofitti dhiyeessuu qabdu. Hayyootarraa dhiyeessanii hayyootarraa fagaatanii eessayyuu gahuu hin danda'an. Hayyoonni keenya rakkoo kan qabu jira, rakkoo kan hin qabne jira. Tarii rakkoo sana walumaan hiikutu barbaachisaadha. Rakkoo sanas ifatti walitti himanii keessan jechuudha. Wal saaxiluu, wal jibbuu, wal maalii otoo hin ta'in rakkoo sana walitti dhufanii mari'atanii keessanii maal goona warri maal goonu jedhu waan godhu hin dhabuu jedhu. Kanaafi kanaan akkasitti wajjin deemuun barbaachisaadha. Keessattuu immoo warra hidhaa jiranis akkasuma yaadachuun barbaachisaadha. Warra hidhaa jiraniin ala furmaanni argamuu hin danda'u. Isaanis qaama furmaataa ta'uu qabu. Warri bosona jiran, warri mana hidhaa jiran hundi bakka tokkotti walitti dhufaniiti egeree keenya irratti kan mari'achuu qabnu. Egeree keenya bakka bu'oota keenya goonee fudhachuu qabna. By nature isaanis namoonni kun bakka bu'ootuma keenya jaalannus jibbinus namoota isaan jaalatan, namoota isaan hordofan, isaan jala yaa'an hedduu qabu namoonni kun. Amma liideriidha. Liiderii waan ta'aniif hidhaman namoonni kun. Namoota kana hidhuu jechuun uummata Oromoo hidhuudha. Uummata Oromoo roorroo kan itti kaaseessaa. Kanaafi kuni isaan suni ba'anii qaama marii ta'uu qabu. Kana keessatti egaa kan har'aa jaalmarrooni New York Timesitti yaada kennee jira. Kanaafi amma warri hidhaa jiran hedduun yaaddeessaa. Hayyoonni keenya hidhaa jiranii fi hedduu yaaddaa jirra. Isaanii ba'an malee marii hin jiru jechuun isaa waan gaariidha. Keessattuyyuu New York Timesitti yaada kennuun kuni hedduu dinqisiifannee jirra. Maaliif New York Timesitti kenne jechuun jechi kun yookiin yaadni kun White House galee jechuudha. Maaliif New York Timesiin guyyaa guyyaadhaan achi gala. Lammaffaa dhimma Itoophiyaa waan hordofaa jiraniif akka Baayiden jedhetti guyyaa guyyaan ganama otoo waa'ee Itoophiyaa hin dhaga'ini hojii hin jalqabu jedhee jira. Biriif otoo waliin jechuudha. Kanaafi wanti kun achi galuun isaa baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidha. Garuu kana caala hojjechuun barbaachisaa. Sadaffaa hanqinni guddaan waboo bira jiru ammallee taanaan yeroo meeqa deddeebinee dubbannee jirra. Hiikuu kan hin dandeenye rakkoo miidiyaati. Rakkoo miidiyaan waboon miidiyaa mataa ofii qabaachuu qaba. Miidiyaa mataa ofii qabaatee yoo rakkoon jiraate keessanis nutti himaa karaa gargaaruun isin gargaarraa kaameeraa bituun rakkoo miti. Diroonii viidiyoo isinii waraabu bituun rakkoo miti. Isinii bituu dandeenya. Garuu miidiyaa mataa keessanii qabaachuu qabdu. Waan ta'aa jiru guyyaa miidiyaa keessan
karaa yuutuubiitiin amma yeroo rakkoo miti saatalaayitii qabaachuun qabdanii garuu yuutuubiidhaan dabarsuun ni danda'ama. Miidiyaan qaama qabsoo kanaa keessaa tokkodha. Anumti mataa koon simbirtuu nutti tolee miti kan hojjetu. Garuu dirqama waan nutti ta'eef waan fudhanneef uummata keenyaaf waan cinqabnuu fi uummata keenyaaf waan qaama qabsooti jennee waan itti amannee hirriiba dhabnee yeroo bashannanaa haa ta'u yeroo hojii irraa fudhannee kan hojjechaa jirru. Akkasuma akkuma hidhannoon barbaachisu waan qabsoo miidiyaa kunis barbaachisaadha. Kanaaf qabsoo miidiyaa kanarratti hojjechuu qabdu isiniin jenna. Kanumaan gara ittaanutti deemnaa. Gara ittaanu as buuteen Abiyyi ammallee gaafii uumaa jira. Egaa Abiyyi eessa jiraa caala? Abiyyi maaliif sadarkaa kanarra gaheetu amma gaafii guddaa ta'a. Abiyyi eessayyuu haa jiraatu, Bishooftuus haa jiraatu, Hawaasaas haa jiraatu, Asmaraas haa jiraatu, Yuunaayitid Arab Emireet bakka inni jiru beekamu. Kan kaleessa isinitti illee Bishooftutti argine warri jedhu ture. Namoonni hin beeknaa naannumaa Bishooftuu kana jiraa, loltuu isaa dhaqee daawwate kan jedhanis jiru. Amma immoo ukkaanfamee Asmaraatti geeffamee jira kan jedhanis jiru. Garuu isaa otoo hin ta'in maaliif sadarkaa kanarra gahe kan jedhu gaafii guddaadha. Kanaaf waan kanarratti waan tokko waan dhageenye jira dursinee dhageenye. Amma garuu waan kana wajjin waan wal fakkaatu nutti fakkaata. Kanaan soft kun gaggeeffamuu hin oolle. Fonqolchi mootummaa gaggeeffamuu hin oolle jedhu. Kana dura waan kana isinii gabaasne natti fakkaata. Mariin tokko gaggeeffamee ture. Marii kanarratti naannolee hundumarraayyuu dhufanii jiru. Naannolee hundumarraayyuu dhufanii marii kanarratti erga hirmaatanii booda naannoleen hunduu amma araara nu barbaachisa. Ammaan achi waan rakkoo kanaa akkasitti furmaata laachuun hin dandeenyu. Waan hundi nu harkaa bahee jira. Diinagdeen kufee jira. Dippiloomaasiin kufee jira. Siyaasaan kufnee jira. Amma kan hin jirre jennuuni militariidha malee militariinis nu harkatti kufee jira. Militariinis waan nu harkatti kufee fi ammaan achi kan nu baasu karaa nagaa qofa jedhanii naannoleen ejjennoo qabatan. Naannoleen ejjennoo erga qabataniin booda naannolee kana keessaa naannoon Amaaraa hin ta'uu jedhe. Naannoon Amaaraa lakki. Isin kan kana gootanii waan isin irra gahanii fi waan hin weeraramanii fi waan viiktimiin ta'inii fi nuti viiktimiidha. Lafa qabnu keessaa walakkaadhaa ol harka isaanii galee jira. Kanaaf amma wanti nuti harkaa qabnu baay'ee xinnoodha. Uummanni keenyas achi jala jira. Haala kanaan araaramuu hin dandeenyu jedhan. Haala kanaan araaramuu hin dandeenyu gaafa jedhanii isaan kophaatti ba'anii Abiyyi isaan deeggaree jedhan. Abiyyi isaan erga deeggareen booda warri kun gammachuu hin qabanii garuu fudhatanii jedhamu. Ergasiin booda Abiyyi mufaatii qabu jedhu warri kuni. Duraan dursee ajandaadhumti kuni maaliif ka'ee? Eenyutu ajandaa kana fidee? Maaliif nu qofa kophaatti nu baasee warri kun lakkii gaafa jedhu nuti kophaatti nu baase kan jedhu warri Amaaraa rakkoo qabu jedhama. Lammaffaa Abiyyi aangoorra yoo ture yookiin haala amma jiru kanaan aangoorra ture jennaani araara kanatti galuu danda'a. Kanaaf Abiyyi iddoo kana iddoo araaraati, iddoo mariiti, iddoo kanarraa xinnoo maqsuun barbaachisaadha jedhanii warri Amaaraa kaasanii jedhama. Kanaaf immoo sababa isaan kaasanitu jira. Sababni isaan kaasanii kana dura sochiitti dhimma negotiation yookiin marii laga Abbayyaa sanarratti Abiyyi dogoggoree waan negotiation hin beekne waan dubbatee nama amansiisuu hin dandeenye waan
iskiilii akkasiis hin qabnee fi Abiyyi dhaqee nu dogoggorsiisee jedha. Abiyyi waan nu dogoggorsiiseef Abiyyi dogoggoruu danda'a waan baay'eedhaan jedhamee amantaatu jedhu ture. Kana dura yeroo baay'ee kan gaafachaa turres yoo warri biyya alaa dhufanii yoo dubbisuu barbaadan Abiyyi dhokatee Dammaqa itti erga. Dammaqa itti ergaa Dammaqatu waan kana xumuru yookiin mari'adhuu maaliidha. Dammaqichi kokkolfeetuma achiin booda hin raawwatu. Amma sana booda Abiyyi arguu qabna jedhanii kana dura feeltimaan Abiyyi arguudhaaf yaalee hin dandeenye. Abiyyi jalaa baqataa maal jedhaa kana kan gochaa turan beekatiif akka feeltimaan hin argine gochuudhaaf jedhan. Bayi achi deemii as deemii isaantu waan hundumaayyuu gochaa ture. Asitti isinitti haa mul'atu. Baay'inaan yeroo baay'ee dubbachaa turre Abiyyi akka humna qabutti gara tokkoon Abiyyi akka humna hin qabnes kan arginudha. Otoo jennu dikteetara kan godhe warra dikteetara sanaaf ajajamtoota. Dikteetarri fiigaa hoo jedheen hin fiigu, ka'aa hoo jedheen hin ka'u, taa'aa hoo jedheen hin taa'u. Yoo namni dhiyoo isaa jiru suni hin ta'u jedheeni dikteetarri gatii hin qabu. Waan tokko gatii hin qabu. Qodaa cabe jechuudha. Maaliif dikteetarri uummata biraa uummanni akka fakkeenyaaf Suudaanii yoo ilaallee jenne amma Suudaanii irratti mootummaan Suudaanii gaafa miilitarii fonqolcha gaggeessu warri siviilii fudhatama waan jaalala qabaniif uummata biraa uummanni baheef isaan hambise. Even isuma Erdogaan dikteetarii jedhamu kana fonqolchi mootummaa irratti gaggeeffamee uummata kan hambise. Abiyyi fudhatama uummata biratti hin qabu. Nan qaba jedhee amma kaadiree dirqisiisee uummataan baa jedhee qarshii 10,000 kaffalche. That's fake. Garuu kan godhamuu qabu kan dhugaan jiru otoo waan uummanni barbaadu sana deebisee fi uummatatti hirkatee uummanni isa deeggaruudhaan duubatti jiru. Arge deeggarsa uummataas arge deeggarsa dhabuu uummataas arge. Ganamuunis maal akka ta'e arge. Kana caala kanaafi amma warri kun salphumatti ofirraa darbatanii namni yaa Abiyyii koo jedhu namni maaliif jedhu namni dhuguma qalbiidha jaalatee hiriira ba'uufis hin jiru. Kanaa waan duuba isaa waan tokko akka of duuba hin qabne waan arganiif namticha kanaa akkuma namni baay'een jedhu Hacaaluu ajjeesisa. Jawaarii dhiisisa. Waraana wayyaana irratti lallabeefira. Wanti isaan gaafatanii diidame hin jiru. Kanaaf amma gara ishuu keenyatti deebina. Araara kana keessatti feeltimaaniin wal arguuf gaafa barbaadu Samaraatti ergatuu Samaraa oole gorsanii. Yoo dhageessu ta'e yookiin yoo argitu ta'e aktivistiin isaanii waan dura dubbate inni deebi'ee dubbata. Aktivistiin lafaa ka'anii suumu. Fakkeenyaaf dura aktivistiidha kan konkolaataan Tigraayitti ergamanii loltuu isaanii fe'anii kan jedhe Siyyuum Tashooman. Sana booda ijjannoo mootummaa ta'e suni jechuudha. Loltuun wayyaanee tokko midhaan USAID nyaata kan jedhu aktivistiitu kaasa. Achiin booda ijjannoo mootummaa ta'e. Wanti baay'een egaa ijjannoo mootummaa kan ta'u kan isaan irraa dhufetu ijjannoo mootummaa ta'ee mul'ata. Kana keessatti warri kun iddoon qabanii hundumaafiyyuu Abiyyi marii hin danda'u yookiin dubbatee nama amansiisuu hin danda'u jedhanii amanuu amma yeroo darbe feeltimaan wajjin wal arge. Feeltimaan kana dura jalaa baqachaa ture yeroo darbe argee feeltimaan amansiisee achiin booda feeltimaan gama lamaaniyyuu abdiin jiraa jedha. Sanaan alas Obasanjoon argee Obasanjoon abdiin hin jira gama lamaaniyyuu. Lamaanuu wanti kaasanii lafa Tigraay gadaa dhiisanii keessattuyyuu kan dhiyaa Tigraay jiru sanii
kan nuti kan Amaaraa yeroo dhafiin turraa booda gadhiisna kan jedhu sana walii gallaa jedhamee Feeltimaanis kana dubbateera. Kanaaf Abiyyi nu ganee jira kan jedhu amanuu jalqaban warri kun. Abiyyi nu ganee jira dubbiin kun akkasitti deemee jennaani Abiyyi nu ganuun isaan oolu juuntaa wajjin mari'achuudhaaf deemaa marii keessa galuudhaaf deemaa kana taanan waa hunda dhabneerraa ijoollee keenya wareegnee jirraa lafa keenya dhabuudhaaf deemaa jirraa kuni abadan hin fudhatamu jechuudhanii amma ukkaamsanii kan jedhutu jira. Ukkaamsaniin dhiifama nu godhaa nu ukkaamamuusaa egaa of eeggannoon isinitti waan dhageenyu jira. Wanti nuti dhageenyu namni ijaan arge jedhu bishooftutti arginee jirraa kan jedhu. Lola helikopteraan dhaqee loltuus laalee jiraa kan jedhu. Garuu dhugaan jiru immoo wanti isinitti immoo wanti amma deemaa jiru kuni kan dhugaa hin fakkaatu. Wanti Abiyyi salphumatti waan kana sirriitti gaddaa tokko tokkoon riizinii isaa dudduubee isaa sababa isaa wajjiniin isinitti himee jira. Wanti Saalawarqi Zawudee jette akka heera biyyattiitti namni ittaanaa ta'e tokko muummeen ministeeraa yeroo hin jirre. Yeroo hin jirre jechuun yeroo muummeen ministeeraa waan sana raawwachuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf biyya alaa ta'uu danda'a, dhukkubsachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf kan nuti Kaamelaa Haarisii yeroo muraasa guyyaa tokko iyyuu hin guunne pireezidaantii Ameerikaa kan taate waan Baayiden dhukkubsatee anisteeziyaa fudhatee qoricha namaa yookiin waan nama adochu kana kanaafi qaamni isaa adoolee waan tureef yeroo sanitti ho'aa ta'e homaa gochuu hin danda'u yeroo sanitti Kaamelaa Haaris kan pireezidaantii taate jechuudha. Kana Abiyyi dhukkubsa yoo dhuguma kan jenne sunis dhugaa ta'ee yookiin rukutamee ta'ee yookiin rakkoo wayii irra ga'ee ta'e hin fakkaataa ta'uu danda'a. Kan dammaqaa kun. Kan sanaan alaa garuu dirree waraanaa gatii deemeef waan fakkaatu miti. Dirree waraanaa yeroo haaraa yeroo tokkoo miti kan inni deeme yeroo hedduudha. Lammaffaa dirree waraanaa inni jiru dubbachuun maaliif ulfaata? Maaliif viidiyoo muraasa wayii argisiisuun maaliif ulfaata? Uummanni gaaffii guddaa qaba. Duriyyuu piroopagaandaa hedduutu akkasitti hojjetamaa jira. Amma maaliif waan sun dhabame? Deebi'ee gaafuma akkas ta'e jedhan sana maaliif viidiyoodhaan waraabamuu maaliif viidiyoodhaanii TVdhaan yookiin karaa garaagaraan kaameeraan waraabamee tole ammaanii nagaheera. Amma haala kanaanii dirreetti hin deema. Maaliif hin jedhi? Kana hundumatu kaasaa jira. Irraa France 24 illee kaasee jira. Miidiyaan garaagaraa hedduun kaasaa jiru. Kanaaf dubbiin kun dubbii hin fakkaanne fakkaata. Hundumaaf iyyuu quba qabaadhaa. Wanti ta'aa jiru immoo ergasii asii wanti ta'aa jiru baay'een isaa waanuma garee tokkotti aangoon garee tokko harka waan galee fi ergasii asii caalaa cimaa jirudha. Tarii akkuma Abrahaam Takastee jedheeyyuu wantoonni akkasitti deemuu hin qabaniin suni jijjiiramni amma jiraachuu qaba kan jedhu kun jijjiiramni tokko kanuma ta'uu danda'a. Yookiin waan gama biraatiin argachuus baannu shakkiin keenya waraanichas haalanii hin geggeessine yookiin gaggeessummaa liidarshiippii gahaa hin kennineef waraana fi kan jedhus akka jara kana biraa ka'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e ta'uu danda'a. Hundumaaf iyyuu kanatu jira. Ittaanee mootummaan Ameerikaa akeekkachiisee jira. Egaa kana mootummaan Ameerikaa dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan Itoophiyaa hagas gadi bu'ee beeku. Keessattuu immoo namni har'aa
waan kana kenne kabbada deessisaa agas gadi bu'as jennee yaadne kabbada deessisaa hiriyootuma keenya yuunivarsiitiittis nama wal beeknudha. Nama 6 kiiloo siyaasa barateedha. Yeroo sanitti baay'ee aktiivis ta'uu baatu nama laafaa miti. Yoo xinnaate nama waan baay'ee hubatee ilaaluudha. Namni kuni egaa yeroo qabsoo qeerroo sanis waanuma tokko odeeffannoo fa'aa waan tokkos waan jiru waan wal jijjiiraa turre booddee erga siyaasis jidduu jalqabaa irratti waanuma akkasii turre. Amma garuu inuma egaa innis dur nama gaarii turte amma juuntaa deeggaruu jalqabdee maali jechaa ture. Anyhow namni kun amma guutumatti isaanitti galee jira. Nama isaaniifi wal quunnamtiis hin qabnu garuu gadi bu'ee jira garmalee. Maal jechuudha kun? Maal jechuun mootummaa Ameerikaatti quba qabuun mootummaan Ameerikaa egaa akka inni jedhutti beekatiif jeequmsa kaasuudhaaf tattaafachaa jirudha. Beekatiif jeequmsa kaasuuf tattaafachaa jiru dhimma fakkeenyaaf shororkeessaa sana anuu mataa koo na'een jira. Sanaaf jedheen uummanni of eeggachuu qaba kanan jedhee tarii dhimma abiyyi sana wajjin jechuudha. Kuni nama akeekkachiisuun ammallee itti amanaanii namni haga miidhamu ani sobduu jedhamuun hawwayu. Lammiin koo akka miidhamu hin barbaadu. Keessattuu namni nagaa akka miidhamu hin barbaadu. Warri tarii anaaf ejjennoo koo waraana waan hin jaalannee fi namni du'a namaatti eenyuyyuu haa ta'u du'a namaatti hin gammadu. Eenyuyyuu haa ta'u wal amansiisnee waliin jiraachuu maalii kanatti. Kanaafi guyyaa sanis haa ta'u yeroo kamiyyuu ejjennoo koo waan ta'eef waan uummata koo baraaru nan poost godhaa nan dubbadhasii nan duubatti hin jedhu qaba. Lubbuu nama kamiyyuu baraaruudhaaf jechuudha. 9-10 sobduudhaan jechuu dandeessu jechuu danda'u I don't care about that. I care. Anananii dhimmi koo lubbuu namaati. Lubbuun nama takkaa baatee hin deebitu. Akka abiyyii fi jala fiigdonni isaanii lubbuu namaa rakasa ta'ee lubbuu namaatti taphatan kan nama hidhannoo tokko hin qabne ulee fi maalii wajjiniin rasaasatti erganii dhaqii rasaasa qabbaneessi jedhanii otoo beekaa ta'anii otoo namni jiraate nama meeqatu achitti wareegama. Even namni wareegame kabaja dhabee vaaliyuu dhabee gatii dhabee du'uu isaallee maatitti himu awwaaluun illee waan guddaatti ta'e. Namni haga jiru namni tokko yoo kabajni namaa tokko jiraachuu isaati ganama ta'ee waan isaa malu kabaja isaa malu jiraatee fedhiin isaa eegamee fedhii isaatiin ala waraanatti ergamuu qabu. Erga waraanatti deeme immoo nama sana jaa'oo dhuguma gatii qabna ta'e dhuguma hin jaalanna lammii keenya ta'e wareegame nagaan awwaalamuu qaba. Achiin booda nagaan maatitti himamee akka namaatti firri boo'ee fi maatiin warri boo'ee fi akkasitti gaggeessuu kan qaban. Kana kan dhabne amma kana nu dhabsiise warri ammaa kun. Kanaaf badii guddaa jala jirra dhugaa dubbachuudha. Abaarsa guddaa jala jirra dhugaa dubbachuudha. Kuni nuuf hin malu. Kun ta'uu hin qabuu ture. Kun nutti deebi'uu hin qabuu ture. Maaliif akka nutti deebi'e egaa hundi keenya teenyee wal gaafachuu qabna. Kanuma kana ta'ee waan kana wajjiniin mootummaa Ameerikaa shororkeessummaan jiraachuu danda'a jedhee gatii kaasee balaaleffannaan irra gale. Otoo shororkeessummaa qoosaadhaaf maal jedhu yoo shororkeessummaan aksitti uumamee jedhee Ameerikaatti shororkeessituudha. Ameerikaadhumatu uume. Hagas namni gadi bu'uuni sammuu namaa eessa ga'anii eessa gurguranii isaanii miti qarshii biliyoonaan Ameerikaan baastee abiyyi fa'aa miti waan kana kan gaggeessaa ture. Abiyyi fa'aa miti qarshii kana kan miliyoona itti fayyadamaa nyaataa kan ture. Ameerikaan dhimma shororkeessummaa kanatti
Ameerikaan biyya kamitti shororkeessituudha kan jedhamu. Ameerikaan fedhii ishii akka eeganii fi biyyoota fedhii ishii hin eegne hin jaalattu maali? Well, hunduu fedhii mataa ofii hin barbaada. Hundumtuuyyuu fedhii ofiitti yoo fedhii biyya tokkotti yoo dhufan hin jaalatu ta'a. Kana keessatti nutis fedhii qabna, isinis fedhii qabdu. Fedhii keessaan fedhii keenya akkamitti walitti dhiyeessudha dhugaan jiru. Kan nama baasus balaaleffachuu, fedhii keessan hin guunnu, impeeriyaalizimii waan akkasii kana jechuu otoo hin ta'in kan dhugaan jiru biyya addunyaa ammaa kana keessatti akkam gooneeti anis fedhiin qabaa waliin ta'u ta'e fedhiin keenya sana akkamitti walitti araarsuu dandeenyadha. Kanaan Ameerikaa akeekkachiisne jechuun waan hin taane hundumaafiyyuu kana jedhanii sanaan ala warra mootummaa ce'umsaa dhaabna jedhanii irratti tarkaanfii fudhannaa jedhamee jedhanii dubbiin kun egaa Oromoo warri beektan waan kana qoradhaa nutti hima. Warri mootummaa ce'umsaa dhaabna jedhe eenyudha? Amma isatu gaafii guddaa nutti ta'e. Waan tokko lafa jala daffaa jira jechuudha otoo nuti hin beekin. Warri mootummaa ce'umsaa jedhanii achi keessa jiran jiru jechuudha. Tarii Abiyyis kan karaarraa maqsame kanarraa ta'uu danda'a. Hin beeknu sana. Warrumti mootummaa ce'umsaa jedhu kuni mootummaa ce'umsaa jedhaman kuni eenyudha? Eenyuuf akeekkachiisnu kuni har'a bahe? Tarii akkuma isin jedhe naannoliin mormanii achiin booda naannoliin lakkiin hin baasu haalli amma deemaa jiru mootummaan ce'umsaa haa hundaa'u jedhaniiti moo qaamni biraa qaamni biyya keessa jiru kan marii kana geggeessee warri jaarsolii akka geggeessin hin beekna jaarsolii biyyaa warri jedhamanii maayyoo isaan keessaa Hayileen Faayinduulla jedhaniiru. Kuni waan gaafii nutti uumuudha. Eenyu hidhuudhaaf warra biyya alaa akka hin taane beekamaadha. Warra biyya alaa warra asii mootummaa ce'umsaa jiran akka hin taane beekamaa. Maaliif mootummaan warra as jiran irratti tarkaanfii fudhachuu hin danda'u. Kanaaf warra as jiraniin ta'uu hin danda'u. Warra biyya keessa jiran kun garuu qaamni biyya keessaa kana jedhuu fi tarii Finfinnee fa'aa keessa jiru kan namti akeekkachiisuu yaalame kun eenyudha inni. Gama biraatiin miidiyaan waa'ee waraanaa akka hin gabaasne dhorkaman. Kuni gaafii guddaa kan uumudha. Kan komaandi poostiin yaada kenneen ala jiran. Komaandi poostiin yaada kennuun ala namni tokkooyyuu miidiyaa kamittuyyuu jedha. Namni tokkooyyuu jechuun jeeneraallis ta'uu danda'a. Loltuunis ta'uu danda'a, maaliinis ta'uu danda'a. Kanaan jeeneraala keessaas kan rukutuu barbaadan jira jechuudha. Jeeneraalota keessaa. Jeeneraalota kana akeekkachiisuudha jechuun akka amma laalaa jirrutti jeeneraalota shakkaati jiru. Jeeneraalota baay'ee shakkaa waan jiraniif of eeggannoo dabarsanii kennanii jiru kan jedhu amantaa qabu. Kan ammoo as keessatti qofa otoo hin ta'in akkuma isiniin jedhe waa'ee Shawaaroobit irratti loltoonni Oromoo waan gananii yookiin booji'amanii sa'aa tokko otoo hin guutiin loltoonni kun as garagaraniiti loltuu mootummaa rukutan. Kuni isaan mufachiisee warra ajajoota sanaa qabanii Finfinneetti ajajoota kana hedduu isaanii ajjeesan. Maaliif warra juuntaa wajjin walii galtu jedhanii. Ammallee jeeneraalotas haa ta'u hooggantoota miilitarii keessattuyyuu raayyaa ittisa biyyaa shakkii guddaa irraa qabu. Warra juuntaa wajjin wal quunnamtuu isintuu dabarsee kennee kan jedhu. Gama biraatiin warri eenyummoo warri Tamasgan Xurunaa kan basaastonni suni isaanis gara tokkoon hin amatamu. Isaan immoo hedduun isaanii kan achi keessa kan jiran Eertiraa fi warra Amaaraa qofaa isaan qofatu amanamu. Ittaanee egaa kanaaf gara miidiyaatiin miidiyaan kun miidiyaa Amaaraa kan
akka bofa saafaa jedhee hundumaan bofa saafaa jedhu kuni in gurama moo hin guramu kan dhuunfaa hin guramu kan biyya keessaa dabarsan hundumtuu karaa yuutuubii maalii kanaanii juuntanas ga'ee asiin ga'ee kan isaanis kan maalis jechaa jiru kuni mallattoo mo'atamuuti otoo jennu kun hin jiraa. Gama biraatiin ETV faasiin faanaa faa maalii faa hin dabalataa hin dabalatu hin beeknu. Hundumaafiyyuu egaa amma akka mul'atutti tarii wanti gochuudha deemaa jiranii duraan miidiyaadhaan caalamne jedhanii ture amma immoo miidiyaa uguruudhaan deemaa jiru. Waanuma godhanuu wallaalanii jiru amma har'a waan tokko jedhamaa boru waan tokkotu jedhamaa. Kanaaf amma wanti gochuu yaalanii akka fakkaatutti namni tokko komaandii poostii yookiin maalirraa akka gamni akka Diinaa Muftii fa'aa namni akka tola deelgeetinnet suni amma badee jira yookiin hin rukutamne yookiin maal akka ta'e hin beeknu inni somaa kennaan jiru baacanis afaan qabatee jira amma kanaafi nama tokko as baasanii namni tokko dhimma kanarratti kenni jedhanii achiin booda warri mootummaa hin waamamu muraasni 5-4 wayii sanaan ala warri kun akka callisan gochuudhaaf deemaa jiru. Kun egaa miidiyaan jechuun bilisummaa miidiyaa garmalee kan miidhudha. Akkasuma ta'ee wanti nutti mul'atu jijjiirama dammaqaa jalatti dhufeedha. Duraan dursee nama hedduu hidhuu barbaaduun keessa warra militarii hoogganan kana rukutuudhaaf mallattoo rukutuudhaaf karoorfachuu isaati kuni miidiyaas akkasuma mallattoodha kuni ibsaa diimadha egaa hunduma isaaniitiif iyyuu. Sanaan ala kan isinitti immoo ajajaan poolisii Dabra Birhaanii hidhamee jira. Ajajaan poolisii Dabra Birhaanii kaleessa warra komaandii poostii jalatti hidhamanii keessattuyyuu warra Tigraay kan jedhaman yookiin lammiilee Tigraay amma hidhaman kana hunduma isaanii gadhiisee jennaanii ati jara wajjiniin walitti dhufeenya qabdaa. Eenyutu komaandii poostiin otoo gadhiisisiin hin jedhini maaliidhaaf gadhiiste jechuudhani himatamee jira. Otoo warri kunis akkasuma godhanii gaariidha. Amma seenaa otoo hojjetanii gaariidha. Kana booda wanti hafu waan hin jirree fi otoo sanatti deemanii gaariidha. Gara oolmaa addunyaatti deemnaa Guutereez araara jedhee jira. Guutereez araara gaafatee jira. Har'a Kolombiyaatti Bogotaatti argameeti kan inni araarri otoo bu'ee jedhee garuu ammatti Guutereezis kan dhaga'u hin jiru gurri araaraa hin jiru. Hundumaafiyyuu mootummaa gamtooman hoogganuudhani Itoophiyaatti araarri bu'uu qaba. Warri wal haa dhufanii dafee deebi'uu qaba. Dafee gara araaratti dhufuu qaba jedhee jira. Warri gurri dhaga'u hin jiru malee. Gama biraatiin Yuunaayitid Arab Imireetiin meeshaa waraanaa hedduu Abiyyi kennitee jirti. Yuunaayitid Arab Imireetiin egaa har'a Aljeeziraan baasee Aljeeziraan akka gabaasetti Yuunaayitid Arab Imireetiin waan baay'ee gochaa jirti. Duraan dursee maallaqa dhabee ture Abiyyi doolaara dhabee ture. Doolaarri hin jiru jedhamee karaa qoqqobbiin diinagdee kunis irra kaa'amee maal jedhamee achiin booda otoo kun jiru kan maallaqa kaffalaafii jirtu Yuunaayitid Arab Imireetidha jedhamee jira. Gama biraatiin Chaayinaatti kana dura Chaayinaan liqaa Itoophiyaarra jira. Liqaan otoo hin kaffalamin gargaarsa tokkoyyuu hin argattu jedhanii ture. Achiin booda Abiyyi garmalee rakkatee booddees warratti bu'ee jennaani isaan walakkaadhaa ol kafalaniifi jedhu. Walakkaa ol gaafa kafalaniifi jedha.